السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi guys, akkam jirtan hordoftoonni Kaawwalat Taajuu yoo yaadda. Egaa irraan tanas viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon teenya tanarraa wantoota ajaa'ibsiisoo ta'an jechuudha. Ajaa'ibsiisoo ta'anii fi jechoota jaalalaa yookaan jechoota hayyoota Oromoo irraa dhufe tokko tokko wal gaafannaa kan deebii qabu jira. Akkamitti ilaalcha sammuu keenyaa jechuun akkamitti akka hiikuu dandeenyu ilaalcha mataa keenyaatiin akkamitti akka ibsuu dandeenyu isinii wajjin mari'annaa yookaan immoo isiniif himnaa jechuudha. Isin sun yaada keessanii koomentii irra nu kaa'uu dandeessanii. Jechooti kunini ilma namaa fayyadama. Oromootis bakka fedhe laa ta'u jechoota namni fayyadamu garuu namni hundi ilaalcha adda addaa fudhata. Ilaalchi keessa qophaa keessanis qophaa jechuudha. Hangam takka uummata Oromoo yookaan immoo nuti hunda biratti iyyuu ilaalchi kun sirriidha moo sirrii miti waan asirra jiru yookaan immoo ilaalchi keenya akka jedhu ilaalla. Koomentiidhaan nu beeksiftan. Argitan kana ana haadha chaanaala Kaawwalat Taajuu fi Ifraa Maammilee faaya jiru nu bira jira jechuudha. Faaya jiru waan jettu gabaatti. Egaa namni ilaalcha adda addaa qaba. Jechi takka akka namni itti hiikkatutti abbuma saniitu akka fedhetti hiikkachuu danda'a. Namni yaada adda addaatti hiikkachuu danda'a. Nutis gaamee akka nuti itti hiikkannu kuni sirriidha moo sirrii miti koomentii jala nu barreessitan. Akkasii hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjin turtii gaarii affeerraan keenya. Ifasi amma gama haasaa keenyaatti dabarraa jechuudha yookaan immoo gara jechootaatti dabarraa jechuudha. Jechi takkaffaa faaya jiruutii fi maal jedhaa yeroo aartuu deebii namaaf hin kenninii jedha. Jechi kun maal jechuu barbaadeeti? Egaa yeroo aartuu deebii namaan kanneen jechuun namni aaree jecha hamaan afaan isaatirraa baha akkam jetti Oromoon miila cabee miila meelatanii deebisanii jaan arraba meelatee immoo hin deebisanii jechi hamaan kun namarraa afaanii bahee nama biraa bira dheeyina nama biraa sanni madeessa sanumaafuu nama san madeessuu dhabuurraa atis jecha hamaa san dubbachuu dhabutu irra wayyaadha yeroo aartii jechuudha. Yaa amma waliigalatti ka waraaneen irraanfata ka waraanamee irraanfatu jechuudha. Aarteetti jecha takka jetta anamma gizee ati aartii wanta kana jettu an jechisan na waraana jechuun yoomiyyuu sirreessaa. Atamoo waan aartii dubbattee fi Iyyaara yeroo biraatiif. Kuma san kanaafuu jechoota akkanaa kana fayyadamuun yeroo aaree namatti dubbachuurra kophaa teenya ta'uun gabbeessutu irra filatamaadha jechuudha. Isin waan jettan nuuf himtanii jechuu koomentiidhaan. Jechi lammaffaa Ifraa Maammileetii fi yeroo gammaddee waadaa namaaf hin seenin jechuun maal jechuu barbaadeeti jechi kun? Jechuun kun yeroo gammadee waadaa namaaf hin seeniniin ani gizeen gammadee yeroo gammadee fatii akkanaan si godha fatii akkanaan si godha fuula duraaf jedhee fatii amma yookiin guyyaa akkanatti si godha jedhee fatiidhaaf waadaa seenee jira. Fatiyaan immoo moraaliidhaan Ifraa akkana naa gooti jettee na eeggate jechuu qalbii takkaadhaan yoo waan san hin goono waan godhuu san dhabeeyo ni cabdi qalbiin isii sababa sanirraa waadaa san nama akkanaan si godha jedhanii of dura haasa'urra callisaniituma gocha san gochitee gizee nama gammachise sanirra anamma yooni wasi godhu fedhe calliseetuma okay fatii akkanaa godhu fedhaa yoo rabbiin haa kenne jedhee guyyaa san gizee ga'e godheetuma fatii agarsiisa jechuudha. Amma ani maybe ilaalirra hedduu ilma namaa si gammachiisuudhaaf saasanitti maybe si dhiyaachuudhaaf ana akkanaan si godha maaliif nama ufti simmiyeessuudhaaf sanii Ifraa'in boodaaf akkan haa gooti jettee namni sanoo qalbiin irra haa ammas namni sana moorra jaalata gizeen afaan haasa'u. Ammoo yoo afaan haasa'u baadhee tunduraanu qorqodduudha fanaamina waan jaasee tunduraan qorqodduudha sinjaa boodaaf immoo ani waan callisuuf qabaree waan qorqoddu ta'eef callisee saa qabu sani godheetiin garsiisan afaan haasa'u dhiisee soo garaagarummaan san dhugaa. Kanaafuu waan hin goone yookaan immoo waan hin dandeenye tokko yeroo gammanne yookaan yeroo mirqaane irratti fayyadamuurraa callisneetuma gochaan goone nama agarsiisutu irra filatamaa jechuudha. Simmiitaa itoo hin qabdu. Waa'ee dakkisanii koomentiidhaan. Nuuf kaa'uun irraanfatina deebisanii kenna. Inni sadaffaa maal jedhaa kun anaatu deebisame yeroo gadditu marii namaan hin taasisini jedha. Dhugaadha yeroo gadditu fakkeenyaaf namni tokko si aarsee ta'uu danda'a haala jireenyaatiin namaan waliin bu'uuwama jiru jechuudha. Nama sanii yeroo waliin buutee nama biraa isa biraa bira deemtee bara isin akkana na goote yookaan inni akkana na godhe inni jechoota garaagaraa jechoota hamaa waan garaatti qabannee hunda baafachuurra kophaa teenyee tasgabboofnee aariin sun ni kuta. Aarii ilma namaarra guyyaa kana yeroo hedduu aaraa oolla. Yeroo hedduu raanfannee garaa kooflaaf gammachuutti hiikna jechuudha. Sanirraa nama biraatiin deemtee mari'achuurraa callisuutu irra jira jechuudha.
amma mariin sanini irra caala nama hin galleef jira marii jechuun anaatti tufatee taaree fatee waan hedduu nagooti animmoo waan isin nagoosan gisee hunda bira kutaaf achi wali qabadee guyyaa booda gisee isin natti heddummaate faayizaa bira dhaqee faayizaa bar fatee guyyaa kana nagoote fatee guyyaa kana nagoote jee faayizaa bira hamachuurra fatee bira dhufee akka amma afaan keenyatti hama jaama. Dhufee fatiyaadhaan fatii guyyaa kanatti akka nagoote ati fatiyaa guyyaa kana nagoote jedheetumaan sitti machuu malee nama bira deemee barisiin akkana sanirraa hin bareedu jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasiis fayyadamuurraa kophaa teenyaf tasgabbeessuu yookaan immoo abbichuma nu miidhasanii bira deemnee furmaata fiduudha jedhama. Kanaafuu jechuun har'aa kana fakkaatanii amma kan itti aanu faaya jiruutii fi miira kee to'achuu malee hin gabroominii fi jechi kun maal jechuu barbaadeeti? Miira kee to'achuu malee hin gabroominii fi jechuun namni miira garagaraa keessa seenuu danda'a, miira gaddaa keessa seenuu danda'a, miira gammachuu keessa seenuu danda'a. Yeroo gaddite sanis miira keessa seentee akka karaa hamaa hin kunne yeroo gammadde sanis gammachuu keessa dabartee fakkeenyaaf akka gifiitii fi sukkaraaf saaxilamnee sanirraanu miira kee to'achuu jechuun if keessatti qabdee if moohuu danda'uu qabdaa namaa. Miiri keessus simmooyin ati immoo isa san moohuu danda'uu qabdaa. Galatoomii nuti dabarraa ifraa nu deebistaa tokko farati maal jedha jechi kuni sobaan hiriyaa baay'ee qabaachuu dhugaan kophaa jiraachuu wayyaa santura filatamaa jedha. Jechi kun inni hedduu baay'ee bareedaadha. Waan irraa gaheellee beeku hiriyaa heddummeessitee hiriyaa sobaan wal jaalachuudha. Hiriyaan akka hedduudha namni ilmi namaa kun hedduu namni irra hedduu nama hedduun hiriyaa heddummeessaa hiriyaan jaaladhas garuu immoo namni baay'atillee bareedaa miti sobaadhaan ammoo walitti dhiyaattee jaalala sobaa feek godhuu agartee osoo sin jaalanne sin jaalala jechuu si booda ammoo sirraa haasa'u achi immoo ati rakkoo ta'e namsanii ibsitee namni san rakkoo isaas dhoofachuu sanuu hunda soba jechuu ati immoo itti kennitee jirta nama san soba sanirraa osoo gisee arkite irraa dhaabbattee kophaa kee jiraachuurra wayyaa sanitti irraa bareeda maaliif mistira keellee of dandeessee rakkina keetillee of dandeessee gammachuu keetillee of dandeessee hiriyaan rakkina qofaaf miti gammachuufis gaddaafis waan hundaafis yoo namni san immoo si akka keessas si fintaane waan hunda kee ofii maan handil ofuma godhachuu of danda'uu qabda. Maaliif seete irra guddaa nama arra keessatti yeroo amma jirru kana keessatti hiriyaa sobaa malee kadhugaa argachuullee ni ulfaata. Akkuma sobaa heddummaatutti kadhugaatillee hin dhabamu. Sila ammoo argame hiriyaa qabaattee rakkoo keetiis gammachuus namni wanta keessa qaburra yoo nama wajji mari'atee irra hafuurallee fudhata. Garuu maraatiin maal taate ati har'aan tana hiriyaa jettee itti himattee inni immoo fuudhee magaalaarra sirraa oolchee addunyaarra sirraa oolche sanirra immoo yoo nama qabattee garaa keessa si dhukkubsee irra wayyaadha. Kanaaf hiriyoota hedduu akka atiin amannee fi akka atiin bas akkas sababa nama tokkotti namoonni godhanii ol miidhamuu danda'an. Kanaafuu sanirra kophaa hin ta'e jiraachuun dhugaa hiriyaa sobaa sanarra dhugaa kan keetiin qabattee kophaa hin ta'e jiraachuun filatamaadha jechuudha. Okay, jechuudha anu maal jedha kaleessi kee seenaa keeti har'i immoo jireenya keeti kanaafuu seenaa kee dhiisii har'a kee jiraadhu jedha. Egaa kaleessi seenaa nuti kaleessa dabarsinee seenaa istorii ta'ee ta'a. Jiruu nuti irra jiraachuu jiru immoo jiruu kana jiraannee boriif immoo waa kaa'uu qabnaa jechuudha. Kana jechuun kaleessa san irraanfachuu osoo hin taane akka ilaalcha kiyyaatti kaleessa sun seenaadha waan ati gootee fi waan ati dabarsite yommuu keessaa si baduu hin danda'u yoomillee. So kaleessa san akkuma jirutti gootee har'a kan keetiif barbareeffachuudhaaf gara fuulduraa keetii har'a jiraachuu qabda jechuudha. Maali jiru har'aa kanarratti. Dhugaadha. Wanni ati dabarsitee rakkattee illee waan feete goote yaadannoodhaan immoo bareedaadha. Wanni ati dabarsan jiruu fuula duraa keetiif barnoota siif ta'a. Waa irraa baratta. Ka duraa san ka dabarsite san akkasumatti si keessa hin badu yoomillee san garuu fuula duraaf tattaafattee deemuu qabda. Kaatarra jiraatu jiru keetii malee kakalee san keetii mi dabarsitee jirta. Kakalee san akkas ture jettee har'aaf immoo mooraal cabdee qabdee. So just move on. Uf dura deemuu qabda. Itti mufti jiru. Yoo kaleessa waan bareedes har'a irraa borii kan kee bareechifachaa kaleessa har'aa barachaa jechuudha. So jechuun keenya akkanatti jijjiirraa Moji akka barnoota illee fudhattanii maybe ani ilaalcha qaba. Namundi isinis ilaalcha adda addaa qaba. Isinis ilaalcha keessan achi jalatti nuuf kaa'uun irraanfatinaa jechuudha.
Okay, kattaan maal jedha miidhaa jaalalaa nama ulee jaalalaatiin dhaaname qofatu beeka. Fayzaa. Kuni fireefi. Fayzaa. Kuni fireefi. Fayzaa. Okay, deebisuudhaan. Waan kun Anjaalatti hin qabne ganaa ijoolleedha. Okay, miidhaa jaalalaa nama uleen dhaaname qofa beeka. ulee jaalalaatiin. Ulee jaalalaa. Yookaan nama jaalalaa qabame jechuu barbaade. Okay, nulfaataa si qo'ee. Fatiyyaatti yoo nurraa deebistoota. Okay, inni isin mokkora. deebisu? Okay. Mokkora. Miidhaa jaalalaa nama ulee jaalalaatiin dhoome qofaatu beekaa jeemi. Dhuguma miidhaanii fi uleenis waluma qixa jechuudha. Jaalaltiin nama ni miiti. Abbaa si gargaaru yoo harkatte immoo abbaa jaalattisoo yoo harkatte Wal jaalatan. Walii hubattan. walii hubatta yoo argatte ati nama takka ba'aa fuutee gisee deemtu namni ba'aa gisee si gargaare akkam jaalala jechuun ba'aadha. Hedduu namallee miiti. Nama si gargaaru yoo harkatte siif furmaata. Immoo nama si gargaaru yoon arganne laalaa san namuma qabame qofaaf beekaa jechuudha. Laalaa jaalalaa san. Jechuun waliigalatti nama jaalaltii qabdee isa miite qofattu miidhaa san beekaa. Ka jaalaltii hin qabinoo ka. Maal beekaa duba san? Hin qabamne muganaadha. Si hubachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ilaalchi keenya akkana fakkaata ilaalchi keessan ammaa sun irraanfatinaa koomentiidhaan nuuf kaa'u jechuudha. Gara jecha itti aanutu dabarra. Jechi itti aanu maal jedha? Ifraamee kan nu deebista jaalala qabeenyaan ijaarame dhumni isaa gargar bahuudha. Tunni bar explain hedduun barbaachistu. Akka ilaalcha keetiitti. Yaa an akka ilaalcha keetti jaalalti kunu maallaqatti ijaaree bara. Addunyaa tana bara maallaqumaan jiraatta. Maallaqni dhuftiin kuttire. Jaalaltillee akkuma maallaqa hojii dhufte san gisee maallaqni dhumte jaalaltiin jirtu haa diigamte adda. Jaalaltii first of all maallaqaan ijaaramuu qabdu. Yoo maallaqaan ijaaramte suuta deemtee deemtee isaa maallaqni sana adda faca'etti. Sheexaana maallaqni ni dhufa rabbiin siimte hana sirraa kenna. Jaalaltillee kutti haa. Kanaafuu akkasii jaalala ijaartee dhuma san filattamoo jaalala hojii dhumuu filadhaan. kanaafuu maallaqaan ijaaramsan hin fedhu jechuudha. Achi inni heerumtaa namni kun maallaqa qaba jettee itti seentaa ni deemtaa maallaqni kun ni dhuma. Duraan maallaqa si bareeche bareedaa ta'e ni dhabu. Boodamee biilmarra dhaltee jirta akka ol dhibaa. Balam. Dis. Maalleen fakkoota hunda bareecha. Ayaa Okay, ni mas inan sun akkami intal ijoollee mani family yesara dhalatte. Warroonni saayiboon isii ijoollee tujjaaraati. Manni barnootaa isiin argattellee ijoollee mana yeroo tujjaara? Maaliif dandeettii sammuu isiin san argatte yeroo achi barattu keessatti mucaa tokko wal baratti mucaan immoo tujjaarummaa fi bareedummaa ta'e achi keessatti caraqaa halkan guyyaa jedhame jechuun dhiira bareedaa bakka. Bareedaas maallaqaas ni qaba soon hunda rabbi badhaadhe. Warri bebbeekamaadha. Akkasitti yaamamaa jechuudha osoo hin beekin jaalala keessa seenan. Gaafa wahii intalli haati qulqulleessitu mana turte. San booda haati manni qulqulleeffamuu sun haadha saayibasi osoo makiina osoo karaa intalli karaarraa yuunivarsiitiirraa miilaan galaa jirti. Arginaan makiinaa keessa seensiste. Osoo deemaa jiranii haati mucaa moo? Haati mucaatii miti. Haati geelee isi. Tujjaara siin jedheemi. Haati isii bira dalagdi jechuudha. Haati isii bakka inni qulqulleessiti. San booda osoo deemaa jiranii ka jaalatu sun ni jaalata isa dura jaalate arge. Wati fagoo arge bilbilee fi bara reefu haadha ta'e wali hoteela si arge jedhaan. Haadha xiyyaam jechuun turfaatee jira isi. Tujjaara waan taateef. San booda uffata kana saayibootti irraa uffitee uffatti. Tujjaara mattalti. Mattalti gaafa kaani akkasuma bakka osoo akkana jedhanii gaafa wayii hoteela tokko keessa dalaydi isiin maallaqa mana kiraa itti kenname kafale jedhaniini. Yeroo kafalanii deema saayibboon isii kan dhalaa sun immoo hin beekanii miigaa kan beekne jira mana barumsaa keessa wal baratanii ilmoo tujjaaraa fakkaatti isiin. Mana kophee buutikii deemnaa jedhan. Buutikii yeroo deemanii bakka Euroodhaan fayyadamanii huccuu qaqqaalii qabu bitatanii illee kan mana kiraa san keessaa fuutee kophee takka bitatti. Dhiisuuf akka wal fakkaachuudhaaf. Isaan waa hedduu bitatanii isiin abbo takka ibsa fudhatisanii cinqama. Cinqamtee amantaloo gaafa hoteela waliin dhaqasan akkan jennaaniin bakka hoteela qaban isaan maqaa isaaniitiin. Hoteela keessan keessa yeroo dalagaa mana barnootaatti galte achi keessa daleedesii kafalamaa ni kafaltaa jedhaniin. Warri musuudhaatti ammaa warri homaan qabu. Osoo achi daleeduu saayibitti isii takkaa fi isii jaaltu kana gaafa guyyaa dhaloota isaa gahe.
isii gahe. Yeroo isii gahe kabaja hoteela babbaree hoteela filachuu jiran. Wata hoteela filatan hoteela isin dalagu kanarra arkan isaan. Wata arkanii ordera bilbilanii kana koyki waan hundi qophaa'e raataa waan uffatanii dhufan isaan dhufanii. Isii gaa already ilmoota jaraatee. Guyyaa nama pa'achitti surprise godhuu deemaniif dalagu jirti isin. Okay. Akka carraa ta'ee mootu haati hoteela sanii mootu gaa haadha isaa inni gaa isii jaalatu sun haadha isaa miti ree isaa fi jaarsi isii mootu guyyaa wal fuudhan kabajatan namoota hedduu biratti ni kabajamaa guyyaan kun barannoota biratti baay'ee osoo kochaa jiranii dhufe amma isiin akkana waaqabattee dhufte isiin akkana dhufte maqaa isii yaaman rifatti amma lafa keetti moo haati hoteela teessee ilaaluu jirti. Jechuun huccuu wanta hedduu takka uffattee jechuun bakka ni ulfaate hedduu takka. Ni ulfaate. Samboon akkasumatti kennite. Akkami inni maal jedhe ka jaalatu sun ati jabduudha namoonni akkeetii osoo warra akkanaa tujjaara qabanii warri si'achi ta'anii kun guyyaa wal fuudhan kabajatu jiranii yeroo ammaa kana namni akka keetii hin jiru hoteela gad jedhee dalagu osoo qabeenyi kan hunda qabdanii maal calliste ati garuu jabduudha dubartii kan argine maal jedhanii akkasuma kabajanii biraa deeman. Gaafa lammaffaa haati isii markaba ni beektan. Markabarraa bakka qulqulleessummaa argatte dalagaa waan barbaadduuf dalagaa argatte jira qulqulleessuu dheete. Wayita isin dheetu haati osoo dalagaa tollee miila kanatti cabee hin deemne ati naa deemii jetteen. Wayita achi deemtu mucaan kun jala deemee ilaala. Eessa irtaa jedheen markabarra anaa fi haati tiyya markabarra qilleensa fudhachuu bishaan gubbaa deemaa jirreetti. Haadhatii hojii qilleensa fudhachuu deemaa jirti. Arkeen immoo inni arkeen ammallee amane hin beeku. Amma sarkee? Markaba gubbaa yartase argeeran bara ati waliin qilleensa fudhachuu deemee deddeebi'ee isiin deemte sodaate gaasiin amma yoo isin markaba qulqulleessa abbaan markabichaa akka daleeduu ta'e ni beeka inni rifata walirraa isiin amma wal jaalatan already jarri kun lamaan itti muu sodaatte deemnetteen gaafa kaani manni barnoota isaanii yuunivarsiitii cufama ta'e ijoollee tujjaara waan ta'aniif gaa eessa deemna kun Ameerikaa filataa kun bakka biyya garagaraa tana qawwee isiin maal jette ani ni jette warra kiyya naa filataa yeroo hedduu yeroo ammaa kan biyyoonni maqaa dhufte garuu annaa laakkutee jira Itaalii moo biyyoonni okay whatever achi deemnee nuti achi deemuun oolletti ati noon hin deemtu isaan gaa ilmu tujjaara maxxanaa waan ta'aniif saayibummaan waliin dabarsan akkasuma yoo baxxanummaa miti nuti laayifi Jirmaatan ijiin. baatii lama booda walitti deebi'an walitti deebi'an ani dhiiseetuma kute inni Ameerikaa kutee haadha isaa wajjin isiillee gara biyya biraati wal jaalatan basa akkanumatti gaafa kaanii maal Isin dalagaa baatii lameen mana namaa dalagatti. Mana namaa. Itti bitachuu jirti. gaafa manni barnootaa banamuuf deemu qophii qopheessuu qabnaa jedhan qophii maalii gaafii qaba sumarra dhiifama mucaan tun dalaydee haadha gargaarti dalaydee haadha gargaarte Warra garagaarte. haati waan kana hunda ni beekti waan ajaa'ibsitu akkasii sobuu jiru hin sobin jettee yoo inni sobe haati yoo inni sobe yoo inni sobe isa dhaba jetteeti yoo dhugaan meeftee already sin awwala garuu isa sobuu ni eegalle san booda gaafa kaani manni barnoota barachuuf qophii wayii qopheessuu eegalanii jechuudha. Qopheessuu eegalanii markaba argame eessatti saayiboonni tun maal jette maaliif markabaan qilleensa fudhachaa bishaan gubbaa hin deemneeti. Inni maal jedhee mataa hojjetamu ture markabni abbaa isii ni jira maqaa isii jechuudha. Markabni abbaa isii ni jira bakka isa qabannee deemnaa jedhan. Markaba dhiisi. markabni qaadimaa tiyyaa abbaa isii ni jira Inni tujjaara beeku. Okay. Kareeffannee deemna. Waraqaa sangootee bishaan irra keessii bammeeti. isaan kireeffannee deemnaa barra sanuu Eegaa isin markaba qabdii mee? Waraqaa sangootiif. Amee tuufi mee yaaboo miskiinummaa tanamu. asala kana Yaaboo damni adabamu. Akkam gootan sila. ana kami kau kisah ni dufee beekta waraqaa jidduu banee Bishaan qabdanneeyte. dooni xiqqoo biyaasee bishaan gubbate meeshaan jala Saananneeyte. Samboodha amma isaaf si wal wayitoon argani abbaan kiyya sin jiru waan sunatti fakkaatu maali bakka markaba biraa keessa fedhanii iddoo markabaa deemanii saayiboonni hundi uffata uffatanii dhaabachuu jiran. Si keessa takka jajjartuudha maal jettee mee markabni abbaa hangaatu jettee deete. Innis ni beekaa miika konfidensiidhaan kana jedheen bakka wayita kana jedheen abbaan markabicha obsun maal jedhama afaan oromootiinsa. Shubeertichi gad dhufe maal barbaaddan jennaani akkana godhachuu jirti beeki.
akkana wayindone duudhaa miiree achira Haarifattee qaanyoote. so kanaafuu akka inni immoo galeef gaa bakka hubatee ni jira miiree gurbaan. homaa rakkoon qabu kootaa rabbaa jedhee Galeefi? eh Akka kansiin deemoo? Inni bar gurbaan daleedummaa bira daleediimi. Okay, Shuberticha sanii isiin ollannaan irraa hubatee jechuudha. Kana hota seenaa jedheni. Okay, shuberticha ajaa'iba akkam? Naaf ta'e ansar. so bashannaa Nama yuubanii nagaati. hin dhumannee seenaan amma daqiiqaan dura dheerata kanaafuu akkana fakkaataa jechuudha Yaa garuu Maal immoo bakka garuu akka baay'ee fakkaata. waan hin baradhee sobuu san dhabuudha isin. hin sobne garuu No. Lakki osoo hin sobne. sobuun osoo hin sobiin isa itti fakkaate. isatti fakkaata Inni itti fakkaate Irraa kana dhaabu tujjaaraa bakka seenaan eh. isiin ammoo itti fuftee jechuudha. Isin waan isa dhabuun feeneef moo? Ajajuma iskoola san keessa amma nama dureessa qofa waan baratuuf jecha No. isiin ammoo carraan seente. Fudhadhu waan akka fedhellee maaliif ni beektaa? Akka fedhellee ta'u sa'a duraa tujjaara an carraa keessa achi na godhee miti. Garuu gisee inni tujjaara na seehe an tujjaara miti an miskiina jedheetiin itti hima malee an tujjaarummaa kee yoo inni na jaalate dee hin ta'ure. No Alama isiin isa amma laafaa. yeroo sanitti akka amma nuti yaadnu kana hin yaadne isiin ammoo. Naa namni ni dogongora. No isin samtu ta'u osoo dhabin garuu bikka sanii dogongorti sila miskiinummaan jette inillee no like. Miskiinummaan bari yoo sirraa mul'ate dhugaadha miskiineef hin jetta. Irraa illee Irraa mul'atu. mul'atu, isiin Huccuu uffata rigisaa saayinboosii uffattee uffattee. deemti. Waan hundi isii akka ilmoo tujjaaraa deemti. Duuba maali miskiinii yeroo mana barnoota kan barate saayiboota akkasii qabdutti hedduu tokko sanirraa Namatti ulfaata dhalaa dhugaadha. hunda jaalachuu hin danda'u Wallaahi. isiin carraa bareedoo yarda Carraa bareedaa. inni maali malaayikaadha? Akkasii isaan keessatti Inni bareedaadha isaan keessaa mallee Isaan naddoon ni aadannaqteen isa bareedina isaati. footoo waliin ka'uu Foto waliin ka'uu maarree minaamin akkas Feemasa? akkas. eh Feemasa bareedinaati. ammaas tujjaarummaa Tujjaarummaa sitti qaba. Seenaa kanatti Seenaa kana kitaaba irraa Fatiyaan dubbistee anilleen Ni beektaa. argeetiin jira kitaaba. Kitaaba isiin dubbisaa jirtu san jala laaleetiin jira. kanaafuu dubbannee allee fitne kitaaba kana dubbisee Alamma seenaan tun daaftaatee jirti kitaaba san dubbisuun qaba. Wallahi hin beeku. No kitaaba osoo hin dubbisnee seenaan asuma irratti jedhama dhumatti. seenaa kun Bareeda hedduu Hedduu seenaa bareeda. darjaa'e. hedduu jedha so akka